Ashama kabajamtootaa fi jaallatamtoota warroonni maatii kiyya taatan warroonni maatii Adaanuu YouTube kan taatan hundi keessanuu jirra jirtu yoyyaa harka fuunee isiniin jecha ashamaa kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii Adaanuu YouTube kan taatan hundi keessan jirra jirtu yoyyaa harka fuune isiniin jecha warroonni maatii kiyya taatan akkuma maatii kiyya taatanitti like share comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Warroonni immoo maatii naaf hin taane mallattoo maal isiniin jedhare maatii naaf ta'a like naa godha share naa godha isiniin jedha. Innaa har'a wanta namni itti fayyadamu yookiin immoo wanta nuti itti fayyadamnu keessumaa shamarran wanta itti fayyadamtudha jechuudha. Yeroo tokko tokko namoonni baay'een ni barbaadu, anillee barbaadaatiin ture jechuudha. Yeroo sanaa fi wanti ni barbaadaa ture ofii kiyyaa waan hin argadhee fi har'a immoo siniifan viidiyoo kana hojjechuu barbaade jechuudha. Wanti ni viidiyoo kana irratti hojjechuu barbaade illee kireemii fuulaati. Kireemii fuulaa yeroo isiniin jedhu yeroo tokko namoonni aduu keessa yoo deemanii deebisaatii immoo yeroo aaran illee fuula namaatti ba'a jedhama. Maal jedhama ture as kan nama bahu xabaasaa yookiin immoo maal jedhama. Ani garuu kan hin beeku xabaasaadhaan hin beeka. Maal jedhama tokko xabaasaadha jechuudha. Tokko hidimeen namaallee yoo deeme wanti sun namatti ba'a jedhanii. Tokko inni lammaffaa immoo aariidhaan illee, inni sadaffaa immoo aduudhaan illee hin dhufaa jedhani. Innaa maaliifii isa qabadhe isinii dhiyaadheetiin jira jechuudha. Innaa anillee akkuma carraa ta'eetiin argadhee maaliifii dura fakkeenyaa fi funyaan kiyya kanarra iddoo kanarraa gurraacha ture jechuudha. Yeroon biyyarraa dhufu aduu keessa waan deemne barachaa turreefillee wanna baay'eetiif namatti ba'uu danda'a. Kiyya funyaan kiyyarra ture jechuudha. Deebisaatii immoo gisee tokko dhiyoodhuma kana erguman Dubaay kana seene haalan taaneen biyya keessaa kana waggaa meeqatti xaare takka na jalaa diigame manni jechuudha. Yeroo sana baay'ee boo'ee bakka innaa fuulli kiyya muluu na jijjiiramee bakka kan keessi kiyya na aaree na gubatee gara fuula kiyyaa kanaatti illee na darbuu barbaade jechuudha. Innaa akka carraa ani qorichicha yookiin immoo kireemii fuula gurraacharraa haqu argadheetiin jira siniin jedha. Innaa maaliifii milikita qabna jechuudha. Namni Itoophiyaarraa namni baay'ee funyaan irraa hin dhabu yookaan immoo fuula kanarraa jechuudha. Sababni isaas immoo sababa yeroo hundaa miilaan deemnaa, aduun nu rukutaa, qilleensi nu rukutaa, deebisaatii immoo kanarratti jechuudha. Kan yeroo hundaa yookiin funyaan keenya irratti argamu jechuudha. Funyaan keenya immoo fakkeenya fuula osoo shafanattee majammaraa aduun yoo dhufe funyaan keenya irratti jechuudha kan inni dafee nurra bu'u jechuudha. Inni lammaffaa fuula keenya bakka kanadha jechuudha. Inni sadaffaan immoo akkasuma yoo xiqqoon namatti ba'e babaay'ataa deemaa jechuudha. Innaa kanaafu ani har'a isa qabadhee isinii dhiyaadhee isiniin jira, isinittiin argisiisa jechuudha. Innaa footoodhaan illee footoo kaasee fuula wanni kiyyaarra isiniif hin godha bitachuu dandeessu jechuudha. Kireemicha bitattanii itti fayyadamuu dandeessu. Ani garuu wannan godhe dura bitadheen ture fayyadame tanan jechuudha waan hin argeef. Anamma fakkeenyaaf tokko bitee fixee lammaffaa har'a deemee bitee dhufe jechuudha. Isinittiin argisiisa. Isa bitadhee fayyadamee fuula kiyya kana kun akkuma mana argitan kana fuula kiyya naa xaarree xirratti naa godheeti jira. Deebisaatii immoo fakkeenyaaf namoonni tokko tokko
kana ofirraa baasuudhaaf waa meeqa fayyadama. Tokko loomiin illee fuula ni qulqulleessa jedhu loomiillee fayyadamu jechuudha. Gizee tokko tokko timaatimiillee fayyadamanii timaatimii fuula namaa qulqulleessa jedhu. Gizee tokko immoo kiyaarii namoonni biyya arabaa kana keessa jirtan hin beektu. Kiyaarii jechuudha. Kiyaarii yoo dibatan fuulli namaa hin qulqullaa yookiin immoo bakka qoshashaa godhatee hin qulqulleessa kan jedhamuuf namni baay'eetti fayyadamuu danda'a jechuudha. Wantoota kana muluu itti dadhabuurra gizee tokko amma fakkeenyaaf wanta kana yoo itti fayyadamne yeroo hundaa qopheeffannee itti fayyadamuu dhiisuu dandeenya. Yeroo argannetti immoo itti fayyadamna. Yeroo sanatti immoo gizee tokkoof balleessuu dhiisuu danda'a jechuudha. Gizee lama gizee sadii yoo fayyadamne wanta sana mana keessaa yoo dhabne biyya arabaa kana keessatti mana keessaa hin dhabamu wantoonni amma maqaa isinii dha'iikuun jechuudha. Garuu biyya keessatti dhaban loomiin hin dhabamu. Inni immoo yoo dibatteeyyuu wanta deddeebitee aduu keessa deemtuufu yeroo sanaatiif deebi'ee namatti deebuu danda'a jechuudha. Goroorroo kana keessa illee rakkoon qaba. Innaa kanaafuu amma wannicha fidee isinitti argisiisa jechuudha. Qorichicha wanti isinitti fayyadamu kunooti. Waraqata isaallee isinitti argisiisuudha. Mallattoon kun mallattoo faarmaasiiti. Jamaal jedhama. Faarmaasiin isaa isiniin jedha. Annaa anda'umaan tokko biteen dhumne jechuudha. Laman bitee namoonni ilaaluu dandeessanii kunooti. Barreeffamni isaa isinii ifaa natti fakkaate. Annaa isiniif wanni godha. Isiniif laxxafa jechuudha. Fuula yuutuuba kiyyaa irratti. Annaa kanuma buufattanii dhaqxanii bitattu jechuudha. Warroonni qabdan warroonni amma isiniin jedhe kun qabdanii fuula keessanirra jira yoo ta'e bittanii fayyadamtanii sinirraa baduu dide yoo ta'e mee kana ilaalaa jechuudha. Kana akkatti ilaalaa kun jechuudha. Guyyaa takkatti xaraka guyyaa takka sosoon taane anamma fakkeenyaafi kan hin bitee takka kan akka kanaa fixeera jechuudha. Kan akka kanaa fixee har'a faarmaasii deemee addisii bitee dhufee jechuudha. Maaliif sana fixeera waan ta'eef faayidaa isaa yookiin immoo wannan itti fayyadame sana faayidaa isaa argeera waan ta'eef deemee bitee jechuudha. Isinillee akkasuma itti fayyadamtanii bitachuu dandeessu. Faarmaasii hundarra ni argama. Garuu wanti isin barbaachisu kaartoonadha jechuudha. Kaartoona kana qabattanii deemtanii bitattu isiniin jedha. Akkuma kanaatti fuula birriin isaa garuu akka birrii Dubaayitti birrii isaa maalitti gootu jechuudha. Amma fakkeenyaan namoonni Beerut keessa jirtan doolaaraan bittu waan ta'eef namoonni immoo Saawudii keessa jirtan akkasuma immoo hundumtuun biyyoota garaagaraa keessa faca'ee jira waan ta'eef biyya garaagaraa keessatti birrii akkuma birrii itti fayyadama birriiti jechuudha. Fakkeenya asitti diraama Beerutitti dooraala. Innaa kanaafuu kanadha isiniin jedha. Kunoo argaa jirtanii ammallee sirriitti akkasinitti mul'atuufi sirriitti akkasinitti mul'atuuf jechuudha. Innaa akkuma isiniin jedhe isiniif hinkaa
footoo kaasee isiniin jedha achi jalaa argachuu dandeessu. Inni achi jalaa buufattanii deemtanii bitachuu dandeessu. Warroonni immoo wasaabbii kiyya qabdan keessaa na dubbisaa isiniif erga isiniin jedha. Inna akkasii maaliifii wanta itti fayyadamanii faayidaa isaa argan tokko akka ani fayyadame namni biraallee akka fayyadamuuf jechuudha. Ani dhugaa dubbachuudhaaf jecha fuula kiyya kanarratti jechuudha. Aduudhaanis haa ta'u aarii akkuma nama isiniin jedhee bu'aatiin ture ija tokko ol ta'a jechuudha. Kan hin boo'e maaliif namni xaaree wanta mana tokko walitti qabe yeroo gadi ba'ee kan humna qabu yeroo namarraa diigu nama aarsaa kan nama aarsu dhiisaati. Namoonni kan lubbuu isaa kan balleessu iyyuu hin jira jechuudha. Ani galata rabbii obsaan keessa darbee wanti narratti mul'ate boo'ichaa fi gadda waan ta'eefu fuula kiyya kanaa fi funyaan kiyya kanarratti na gurraachee jechuudha. Galata rabbii amma fuulli kiyyallee qorichichi narraa xaragee jira jechuudha. Akkuma jirutti balleessa jechuudha. Hin balleessallee fuula keessan sirrii fuula keessan duriitti isinii deebisa jechuudha. Inna kanaafuu wanni yeroo isin fayyadamtan dhiifama. Amma kana keessatti sa'aatii itti fayyadamtan isinitti hin himne. Sa'aatii isin itti fayyadamtanii galgala qofa jechuudha. Galgala hojii keessan xumurattanii gara kifilii keessaniitti ni deebitu. Innaa erga achi deebitaniin booda fuula keessan dhiqattanii hin dibattu jechuudha. Miseejii gootee fuula kee kana sirriitti sukkuummattee hin dibatta jechuudha. Ganama immoo yookaan otoo aduutti hin bahin fuula kee hin dhiqatta jechuudha. Fuula kee hin dhiqatta. Achiin booda jechuudha guyyaa tokko adda adda kutuu hin danda'amu. Galgaluma galgala guyyaa kireemii biraa fayyadamuu dandeessa. Anamma guyyaa kireemii biraatiin fayyadama jechuudha. Guyyaa kireemii biraan fayyadama. Galgala immoo kireemii sana ofirraa dhiqee fixee ofirraa dhiqadhee fixee jechuudha. Ofirraa dhiqadhee deebi'ee isa kana dibadhaa jechuudha. Ammas immoo yeroo biraas immoo akkasuma ittiin fayyadamaa jechuudha. Isinillee akkas godhuu qabdan jechuudha. Maaliif galgala yoo ta'e malee guyyaa dibadhee tanan kun kireemii kan fuula dibatanii guyyaa aduu keessa deeman yoo ta'e ofiifuu miidhaa fidaa jechuudha. Maaliif kuni qoshaashaa fuularra jiru qoshaashaa fuula keerra jiru qulqulleessuu fi malee kireemii itti fayyadamtuufi miti jechuudha. Anama fakkeenya bakka kana wanni ture gurraacha ture jechuudha. Baay'ee miti garuu akkasuma gurraacha wayii ture. Garuu amma akkuma amma isin argitan kana fuulli kiyyaa xarra'ee yookiin immoo qorichi kun narraa xaragee jira jechuudha. Funyaan kiyya kanallee akkasuma narraa xaragee jira jechuudha. Siniin jedha sinillee warroonni akkasii maaliif fayyadamnee sinillee akkasiin fayyadamtanidha. Kana ni barbaadu ofii kiyya bichaati fayyadamee osoo hin taane namni akka koo barbaadu jiraachuu danda'a. Namni akka koo fuula isaarra gurraachi jiraachuu danda'a. Akkamittan ofirraa balleessa. Namni koo gizee tokko Beeruut yeroon ture ijoolleen Itoophiyaa jedhan milikkita qabu nuun jedhan. Milikkinni keessanii funyaan kanarraa gurraacha qabdoodhan. Funyaan kanarra akkasitti naannee gurraacha yeroon siniin jedhu xabaasaa jechuudha. Xabaasaan immoo zim jedhee aduudha akkuma siniin jedhellee aduudhaan namatti baa haala qilleensaatiin illee yoo namaa mijachuu baate anama fakkeenya haalli qilleensaa yeroon Beeruutii dhufee fi anama fakkeenya yeroon Beeruut ture haalli qilleensa Beeruut na mijatee yookiin immoo haala mijataa naa ta'ee ture jechuudha. Waan akka miidhaa akkanarraan hin geenye yeroon dura seenu miidhaan irraan haga iyyuu malee ergan keessa baradheen booda wanti inni miidhaan irraan gahe hin jiru jechuudha. Inna maaliif biyya tokko yoo jijjiirratanii haalli qilleensaa yoo namaa mijachuu baate haalli jiruuf jireenyaa yoo namaa mijachuu baate wanta baay'eedha jechuudha. Kan jijjiirama fuula keerratti illee argisiisu ofii keetii gammachuu hin qabdu yoo ta'e keessa keetii yeroo hundaa gammachuu hin qabdu yoo ta'e hin aarta yoo ta'e hin boossa yoo ta'e bakka fuulli kee tabalaasha'uu danda'a jechuudha. Boochaan fuulli namaa hin tabalaasha'a.
yeroo hundaa gammachuun qabdu yoo ta'e, yeroo hundaa gadda yoo ta'e, qaamni yookiin immoo gogaan fuula keetii sun tuuree yookiin immoo gurraacha'uu danda'a jechuudha. Innaa keessi keellee tokko tokko maal jedhu keessi namaa yoo aaree gubate gara duubaatti nama baa yeroo jedhantu jira. Amma kanallee itti amanamummaa hin qabu. Ani wantaan ofii kiyyaatu ofirratti argedha jechuudha. Innaa kanaafuu itti fayyadamaa isiniin jedha. Sa'aatiin itti fayyadamtanis immoo isinitti meera galgaladha. Galgala itti fayyadamtanii isiniin jedha jechuudha. Yeroo biraatiif immoo viidiyoo biraa qabadheetiin isinii dhufa. Isiniin jedha har'aa fi kanadha kanan qabadhee isinii dhufee. Innaa gizee tokko ani barbaadaatiin ture jechuudha. Argachuu hin dandeenye. Garuu akka carraa ta'e ofuma kiyyaatti deemee gaafadhee argadhe isiniin jedha. Innaa isin immoo kana fotoo kanallee buufattani jechuudha. Madaamii keessanitti yoo kennatan madaamiin keessan bittee isinii fiddi jechuudha. Maaliif yoo isin jechuudha barbaadan ani kireemii fuulaatii jettaan. Kireemii fuulaan fayyadamuu barbaade durayyuu fayyadamaatiin ture. Naa bitii yoo jettan isinii bitti jechuudha. Warroonni Dubaay keessa jirtan qarshii 20 qofa jechuudha. Qarshii 20 diraama 18 jedha. Diraama 18 jechuun 18.99 jedha. Birrii 19 haa ta'u birruma 20 jechuudha. Warroonni Dubaay keessa jirtan birrii 20. Warroonni immoo biyya biraa keessa jirtan immoo hin beeku isiniin jedha. Garuu akkuma isiniin jedhe fuula YouTube kiyyaa irratti isiniif hin kaasiniin jedha. Innaa isin immoo warroonni viidiyoo kana argitan namoota akkas rakkina fuula irraa qabanii sheer godhaa biraan naagaa isiniin jedha. Warroonni immoo asila jirtan hundi keessanuu sheer majammaraasaa sheer like comment gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Innaa maaliif yoo sheer like gootanii namoonni barbaadan itti fayyadamuu danda'u, argatanii itti fayyadamuu danda'u isiniin jedha. Innaa kanaafuu innaa amma istuudiyoo kiyya cufee bahuutiin edda isiniin jedha. Hundi keessanuu sheer like comment gochuu hin dagatinaa. Wantan isin biraan gahe kana immoo sheer like godhaatii hiriyoota keessan biraan gahaa isiniin jedha. Innaa kana fakkaata viidiyoon anan har'a qabadhe. Ijaa qofaan na qabee jiruu fi harsassee kana keessa na goggogsa. Innaa akkas isiniin jedha. Akkatti isinitti haasa'uun dhabe harsassee qoonqoo kana keessa na goggogsa isiniin jedha. Asumaanii dhiifama. Innaa amma xumureetiin jira isiniin jedha. Akkuma isiniin jedhee itti fayyadama. Akka immoo viidiyoo kanarraa yookiin immoo kireemii kana fayyadamtanii kireemiin kun kireemii sirriidha. Galatoomii waan gaarii nuuf fiddee baga irratti nuuf hojjettee kannaa jettanii na galateeffattan immoo haa ta'u isiniin jedha. Hundi keessanuu itti fayyadama. Warroon hin qabnellee warroonni qabdanillee itti fayyadama hin fayyada jechuudha. Gogaa fuulaatiif illee hin didiriirsa. Innaa deebisaati immoo gogaa fuulaallee hin qulleessaa jechuudha. Hin asaddaa amaarኛadha. Hin qulqulleessan oromiyaa natti fakkaadhe. Innaa kanaafuu galatooma ulfaadhaa isiniin jedha hunda keessaniitiinu. Akkasumas ammas irra deebi'ee warroonni biyya alaa keessa teessanii biyya keessa teessanii addunyaa mara keessa teessanii hundi keessan kan geeffatan hundi keessan guddaa galatoomaa isiniin jedha. Akkasumas immoo warroonni biyya keessa teessanii haala ulfaataa keessatti waayifaan hin jiru
otoo waayifaan sinirratti badu otoo intarneetiin sinirratti cufamu qixxee keenya teessanii warroonni nu faana yuutuuba kana fayyadamaa jirtan warroonni biyya keessa teessanii eenyu gadi nuti jettanii yuutuuba banattanii fayyadamaa jirtan hundi keessaanuu akkasuma galatoomaa ammallee nu biraa hin hafiinaa jajjabaadhaa isiniin jedha. Innaa ulfaadhaa galatoomaa sheer laayik kooment gochuu hin dagatinaa naaf jiraadhaa.